Harka fuunee jirra jirtu hordoftoota chaanaalii Abdii Ismaartii kan taatan hunduma keessanuu nagaa jaalalaa fi tokkummaan bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atuun siin jedha. Egaa har'as akkuma baratame mee viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira. Viidiyoon guyyaa har'aan isiniif qabadhe jechuudha. Akkamitti aappii takka fayyadamne jechuudha. Bilbila namni nu bilbilus ta'e kan nuti namaa bilbilu akkamitti waraabuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti yeroo teknooloojiin babal'ate jechuudha addunyaa biroo keessa jiru kana jechuudha. Wanta kana immoo namni kamuu baruun barbaachisaadha. Namni hedduu ni beeka garuu wanta kana namni wanta kanarraa gammachuun faamnes wanta jiruufin isiniif barsiisuuf murteesse. Wanta kun akkuma faayidaa qabu miidhaallee qaba. Faayidaa wanta kanaa yoo beeke namni miidhaa inni geessu irraallee of eega waan ta'eef keessumaa akkuma beekamu yeroo sagaleen adda addaa waraabamee viidiyoo adda addaa waraabamee sooshaal miidiyaa irratti bahamuun argama. Wanta kanaan ammoo irra caalaa miidhama kan ta'u jechuudha. Ijoollee shamaraati jechuudha akkuma beekamu. Shamarran keenya yeroo baay'ee wanta kanaan kan miidhamu yeroo viidiyoon adda addaa bahu yeroo sagaleen adda addaa bahu waan namni haasa'u. Wanta kun dhiiras jechuudha dhiiras ni jira wanti bakka hundaan ni jira. Kanaaf jechuudha wanta karaa faayidaa isaas yoo barri miidhaa isaa irraa feena akkasuma namni tokko wanta kanas ni jira jettee jechuudha namni akka irraa baratuuf viidiyoo kana isiniif dhiyeessuuf murteesse malee akka namni wal waraabu akka wal waraabdaniif gorsuuf miti jechuudha. Akkasuma asuma aappiin tun akka nama waraabdu jirtu jechuudha. Innaa namni si waraabu jechuudha yoo namni kaameraas fayyadamee aappii kanas fayyadamee waan kan fayyadamee yoo namni si waraabe aappiin jechuudha akkasiin waraabne sagaleen kee waraabamu isaa aappii sitti galchiiftu jechuudha. Isis isiniif ibsa nafaana tura. Egaa namoonni haaraa taatan channel kanaaf immoo kottaa asitti dabalama subscribe gochuudhaan maatii nu ta'a. Keessattuu jechuudha dhugaa dubbachuuf wanta kanaan kan miidhamu shamarran keenya qalbii waan kanarraa baradhaati. Namoonni maatii channel kee taatan immoo ulfaadhaa galatoomaa ammas viidiyoo kana like share waliif godhaa waliif daddabarsaa isiniin jedha akka isinitti dheeressuu kallattiimaan garasitti isin dabarsa. Egaa aappiin tun pilaastoorii argamti. Akka aappiiwwan kaawwan jechuudha beeksisaa minamina wanta hedduun qabdu jechuudha. Karaa salphaadha haalli itti fayyadamas illee piroosesii baay'ee isiniin gaafattu. Baay'ee karaa salphaadha. Pilaastoorii namni kamuu ni qaba. Pilaastoorii keessanirraa kool rikoorda jettanii haala nama barreessa kanaan itti barreessanii sarchi gootan kanaa mi'oottan koomantii jalqabaa irrallee kaa'ee jira liinkii isii tanaa jechuudha. Kool rikoordariin tun gosa baay'ee jira iddoo isaanii beeksisa qabanii piroosesii baay'ee sin gaafatanii tun ammoo piroosesii sin gaafattu koomantii jalqabaa irra dhahitanii gattuqxanii pilaastoorii sin geessitii qaxxeetaa achii buufattuu dandeessanii kun kool rikoordarii hedduu jira isiin ammoo isii tana jechuudha. Koomantii makkii jalqabaa irra laalladhaati walumaa galatti jechuudha. Kun isiin isii tana jechuudha nama itti fayyadamutti jira awutomaatikaal kool rikoorda jetti. Mee open jennee haala hojii isii isinitti agarsiisaa na wajjin tura viidiyoo tan ammoo like goraa deema. Kun akkuma agartan aappiin tun keesii yogguu seentan akkanatti jira jechuudha. Opshinii hedduu qabdi fakkeenyaaf amma agreettanii karaa jalaa kanarra gadhuftanii hayyama jechuudha walumaa galatti paarmeeshinii isii isin gaafatu kanan guuttanii agreettanii ammas iddoo bakka diimaa kana giif paarmeeshin jedhu kana gachuu qaaftanii allow jettanii ammas allow jettanii ammas allow jettanii ammas allow jettanii jechuudha. Erga akkana jettanii ammas jala gabbuutanii jechuudha next iddoo yoo san tuqxanii ergasii ammoo turn on gootanii jechuudha. Turn on gootanii gubbaa irratti amma aappii tana hayyama kennitaniif ni bantan jechuudha. Aappii tana bakka kool rikoordi san gadhooftanii ofii irraa gara oonii garanatti akka aybantan jechuudha. Yoo isin aybantan allow godhii isin jetti allow jettanii jechuudha karaa jala gadbuutanii turn on gootan karaa jalaa gadbuutanii harka mirgaa irra ammas turn on gootanii takkatti of duubatti irraas deebitanii ammas of duubatti irraas deebitanii ammas next gootan jechuudha. Ammas next gootanii ammas dan gootan jechuudha. Amma dan gootan jechuudha majalaa kana irratti jechuudha. Waaw kana booda dhumateera jechuudha. Aappiin yoo diqqaatti inbox yookaan sagalee 100 isiniif waraabdee asirratti kuufatuu dandeetta jechuudha. Akkuma agartan kunoo fakkeenyaaf amma asirratti namaa waraabeen qabu amma gabbuusee isinitti agarsiisuuf gabbuusee waan ta'eef jechuudha. Yoo isin gabbuuftan sagalee namaa asirra isin tarreessiti barbaaddanii immoo barbaaddan messengeraa barbaaddan bilbila karaa kaaniin nama bilbiltaa namni isin bilbilee asirra isin keetti sa'aatii wajjin yeroo jechuudha sakandii wajjin tokko wanti kun akka ragaatti isin fayyada. Akkasuma warra sooshaal miidiyaa irratti fakkeenyaaf biraan kee daddaruu jalqanii jechuudha sagalee isaa
baay'ee tokko qulqulluudha. Sagalee haala qulqullina ajaa'iba qabuun isinii waraabdi. Nama kamuu ni fayyaddi. Namni hundi waan kanarraa fayyadamuu qabdan isin jedha. Okay, obboleewwan barumsi kun iyyuu isinitti tole viidiyoo kana like godhaa. Chaanala kana immoo kan haaraa dhuftan subscribe gootan malee please akka irraan baane isin jedha obboleewwan. Yeroo ta'an immoo jechuudha. Aappii tanas fayyadamee namni wanta kamuu fayyadamee namni akkan waraabuu hin dandeenye aappii hojjettu jechuudha isiniif dhiyeessa jira. Kutaa lammaffaa irratti viidiyoo lammaffaa irratti isin barsiisa jechuudha. Yeroo namni si waraabuuf jedhutti viidiyoodhaan jechuudha beeksisa isiniif fidde jechuudha misiijii yookaan ergaa haala kan ofirraa bartanii irraa eeguu dandeessanii isin jedha. Kanaafuu horaa bulaa namni hangammaan hordoftan baay'ee galatooma. Viidiyoo kana like share gochuudhaan akkasumas chaanala kanallee subscribe gochuun irraa faatina. Bye.